karaa salphaa ta'een akkamitti YouTube chaanaalii bananneetoo qarshii ittiin hojjechuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti garuu email akkaawuntii qabaachuu qabdu yookaan chaanaalii banachuudhaaf Google akkaawuntii qabaachuu qabdu. Namoonni sana hin beekne immoo akkaataa itti bantan viidiyoo isin hojjedheera salaala. Erga isa qabattaniin booda asirratti agartan kana ishii tuqnaa jechuudha. Zeen ana asirratti dhufte kana kun your channel an jettu kana ishee yeroo tokko tuqnaa. Amma asirratti isin chaanaliin keessan maal akka ta'u barbaaddu isiniin jedha. Chaanaalis keessan fakkeenyaaf waan barbaadne filannaa fi maqaasaa asitti amma obsan baraan jedhu kana ani jijjiiree tanan waan barbaade gochuu danda'a. Oromoo kan yeroo jedheen fakkeenyaaf Oromoo fanii osoo jedheeni save etnaani isa booda picture soo barbaadan kuno gubbaarra deema mallattoo kana tuquudhaan suura barbaadan irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Anammaasi suuraan baran galchuu create channel jedhaani noshuma asitti turtu kana jechuudha. Create channel jennaani create gochaa jira. Amma kun akkuma agartan kana channelin keenya create era jechuudha. Asii edit channel manage videos jedha. Amma inni guddaan isin beekuu qabdan keessatti monetize gochuudha. Chaanaalii kana banachuu salphaadha ta'eet monetize gochuu qabna. Monetize jechaan akka inni birrii hojjechuutti danda'u gochuu jechuudha YouTubein keenya. Amma sana gochuudhaaf gara Chrome seenna. Chrome irratti sin gubbaarratti kunoo fakkeenyaaf haala salphaa ta'een maal gootu Google irratti seentaniit YouTube studio jettu kana barreessitu jechaadha. YouTube studio jettanii barreessitu kun akkuma gubbaarra barreessitee argitan kan achi isa booda kunusuma jalqaba irratti naa dhufe kanaan tuqaa jechaadha. YouTube studio jedhu ani Chrome dhibaanan seena. Nano haala kanas sin galcha yoo haala kanan siniin dhufne ta'e ishii gubbaarra tuqaa sadan kana tuqtaniit isa booda jalatti kuno desktop site an jettu jirti ishii kana jechuudha. Ishii on gootu jechuudha. Ishii yeroo tuqtaniit haala kanan sinii dhufa warra kanatti sinii dhufa jechuu kiyya. Amma kaasi kuno gubbaarra akka agartan naaseenira obsan baran jedhu kun gubbaarratti kun asii account amma kun ani nama biraatan keessa jiru ani isaan haaraa bane kan irraan kaa switch account achi isa booda as keessa Farfanna jedhu kun bakka jira qoisan sattan dabarfachaa jira. Opening Chrome welcome to YouTube studio nun jedha. Achi amma nuti continue jennaan isi amma kana seenira isa booda amma jalqaba maal goona jalatti kan jirtu kana milkita setting isinitti mul'attu ta'e kun jala kanan jirtu ishii irra tuqnaa jechuudha. Ishii yeroo tuqnetti kun asii filannoo hedduu nu fida. Nu karaa bukkee kana akkuma agartan kana jechuudha. Anas keessa chaanaalii an jettu kan lammaffaarraan jiru kanan tuqa. Channel erga inni booda amma inni guddaan sin beekuu qabdan as keessa tokko biyya jijjiiruu qabdu jechuudha. Birrii Itoophiyaa keessa ta'ee tartaanaan itti fayyadamuu dandeessanii kunas tan agartan kana jechuudha. Country of residence an jedhamu ishii kana Itoophiyaan ala gootu kun immoo namoonni hundumtuu kan itti fayyadamanidha jechuudha. Namoonni Itoophiyaa keessa ta'aniitu maallaqa argatan hundumtuu biyya isaanii Itoophiyaa irraa jijjiiranii ta'e jechuudha isaan argatan. Kanaaf asii biyyaan filannaa biyyi keenya eessa ta'uu qaba? Keeniyaa biyya barbaadne Ameerikaa gochuu dandeenya. Anaan fakkeenyaaf Ameerikaan godhaa oo barbaade Keeniyaa gochuu danda'a, barbaade Hindii gochuu danda'a. Ani fakkeenyaaf asumatti biyya ollaa keenya Keeniyaa gochuu danda'a. Ishiin eeyyama YouTube kana qabdi jechuudha. Keeniyaa irrattan okee tuqa. Isa booda feature eligibility an jettu kun jirti kun ishii kana jechuudha. Ishee irra seentanii verify gootu. Verify gochuu jechaan bilbila keenya galchineetoo akka nuti nuuf mirkana goona jechuudha. Ishii tuqna. Isa booda kun lammaffaarraan jiru kana kun ishii kana jechuudha. Qastii kana qastii isinitti mul'atu sana ishii tuquudhaan bilbila keenya galchina jechuudha. Ishii yeroo tuqtanitti kun haala kana isinii fida. Verify your phone number an jedhu jira kun ishii kana akkuma agartan kana. Ishii tuqna jechuudha.
verify nu gochuudhaaf jechuudha bilbila keenya. Amma akkasitti text me the verification code all call me anjeru jira kun gubbaarra akka addee kanatti lama agartan. Ani textiidhaan barbaada text jecha message-dhaan akkana dhaqqabu jechuudha. Ani san tuqeera. Isin yoo barbaadan call me anjeru sagaleedhaan dhaggeeffachuu barbaadan isa gochuu dandeessu. Achi isa booda asirratti bilbila kiyyaan barreessaa jechuudha. Bilbila kiyya akka koodii Itoophiyaatti barreeffadha. Asirratti ka bilbila kiyya isin dhoksa yaa private waan ta'eef tuquudhaan get coding jedhanii jechuudha. Isa booda fidinaan jedha koodii isin ergame sana naan jedha asirratti hangalchaa jechuudha. Ani bilbila nama biraa irratti wanni jedhee waan jira waan ta'eef isinitti agarsiisa koodicha yeroo na agal kun akkuma agartan 98 22 94 jedhu na dhufeera jechuudha. Isa tuquudhaan gara isaatti deebi'a ishin galfadha jechuudha. Asirratti sana ergame sana kun dirqamadha jechuudha. YouTube keenya verify ta'uu qaba. 98 22 94 then submit jennaan jechuudha. Submit yeroo kana yeroo tuqnetti bilbilli keenya kun akkuma agartan verified ta'eera jechuudha. Your phone number is now verified jedha. Amma kaasuma booda duubatti deebinaa jechuudha gara studio keenyaatti. Amma ka ergaa siifindee booda asii biyya keenyas akkuma dura isinitti agarsiisana gunneerra asitti immoo barbaadan keyword san jettirti chaanaliin keessa waa'ee maalii akka inni ibsu namni yeroo search godhattis maal akka dhufuu barbaadan fakkeenyaaf asirratti funny videos hojjetanii funny videos osoo jettanii gaafa namni funny videos jedheetoo search godhe chaanaliin keessan kun inni dhaqaafee jira nama sanaaf new Oromo music osoo inni kun gaafa sana gaafa namni new Oromo music jedheetoo search godhe itti dhufa jechuudha. Isa booda jala irratti kan jirtu kana save ennaani jechaadha. Ammas hin dhumne kana booda maal goona monetize itti gara itti deemna jechaadha. Monetize an jedhu qaba. Kun ishii kana jechuudha. Kun ishii kanadha. Miliikita doolaaraa kan qabdu kan ishii jala seennaati jechaadha. Monetization an jedhu kana tuqna. Isa booda kun haadha kana dhufeera jechaadha. Maal nuun jedha amma asirratti kan agarsiisu kuni kun ishiin kun jechaadha. Sin asirratti YouTube irratti fudhatama argachuudhaaf monetize ta'uudhaaf maallaqni akkasii kaffalamu gochuudhaaf subscriberii 1000 fi watchhour 4 argachuu qabdu jechuudha. Subscriberii 1000 fi watchhour 4 watchhour 4 jechuun namoonni fakkeenyaaf namoonni 100 sa'aatii tokko osoo isin ilaalanii sa'aatii 100 qabdu jechaadha. Namoonni 1000 osoo akkasumatti sa'aatii tokko isin ilaalanii hagasuma qabdu jechaadha. Namni hagam isin ilaalee kan jedhu sana isinitti agarsiisa. Subscriberis immoo beektu akkuma isin channel nama biraatiif subscribe gootanitti namni immoo keessan subscribe godhee isin godheedha. Anis immoo asirratti viidiyoo biraa akkamitti namni subscriberii karaa salphaatti argachuu akka dandeessanis viidiyoo jedheera ilaaluu ni dandeessu. Amma kan biraa immoo asirratti maal isin ibsa kun ishii kanarratti akka agartan kana ishii barreeffama kanarratti jechuudha. Isin partner programii kana ta'uudhaaf maallaqa akka argattan kana ta'uudhaaf view 4000 fi watchhour 4000 fi subscriber 1000 yeroo 12 keessatti argachuu qabdu jechuudha. 12 kana keessatti hin arganne taanaan maallaqa kana hojjechuu dandeessan. Kanaaf 12 kana keessatti isiniif guutuu qabaa jechuudha. Isa booda isin viidiyoo keessan upload gootanii too namoonni kunni tokko sa'aatiin 4 yeroo isin ilaallan kun yeroo guutuutti kun asii jalaan jirtu kana jirti notify me when I am eligible jedha yeroo na fayyadamu sanatti na beeksiseera kun isa inni tuqxu jechuudha. Kun yeroo tuqxanii will send you an email when you are eligible to apply yeroo isin kana guuttanitti nutu email isin ergina isin jedhu kanaaf ammasitti eegdu 12 kana keessatti subscriberii 1000 fi watchhour 4 argachuu qabdu. Hojiin kun immoo dhume maal ta'a akka haaraatti
ji'a 12 isinii kennameet ammas itti fuftuu jechuudha. Inni qabdan sun akka zeerootti lakkaa'ameet haaramuun hojjettu jechuudha. Kuma tokkoo qabdu ta'e subscriberii fakkeenyaaf ji'a 12 kana keessatti subscriberii 500 qofa argattan yoo ta'e 500 sun akkasumatti dhaabatee haara 1000 sun dabalchiisu jechuudha. Haara 1000 argachuu qabdu ji'a 12 amma kana booda jiran kana keessatti jechuudha. Ji'a 12 kun immoo kan inni ilaallatu kan YouTube'itti jalqabdan osoo hin taane kan har'a kun hoshii kana monetize gootan kan jechuudha. Guyyaa isaan steepin amma sunitti agarsiise kan yeroo tuqxan irraa kaaseeti malee channel create gochuudha osoo hin taane asii monetize iddoo gootan irraa kaaseetoo sa'aatii 4 fi subscribe 1000 erga isiniin jedhee booda ji'a 12 kana keessatti guutuu qabdu jechuudha. Haala kanaan kana guuttaniitoo argachuu dandeessu jechuudha.